Hordoftoota gaaddisaa fi akkam nagaa jirtu ani nagaadha galata rabbii gaadha wanta qabadhee isiniif dhiyaadheera. Inni sunillee warroota Kuwait keessa jiran kan fayyadudha. Warroota Kuwait keessa jiran keessaayyuu warra waa'ee sim kaardiiti jechuudha. Sim kaardiin viivaa yeroo ammaa kana neeta natsaa kennee jira jechuudha. Kanaafiyyuu isa kana mootiyyuu akka nuti argannu akkamitti jennee wal wajjin ilaalla jechuudha. Warroonni keessattiyyuu neeta fixattaniitiin kaardii argachuu hin dandeenye, neeta kaardii argachuu hin dandeenye bifa kanaan itti fayyadamuu hin dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana kan argannu qajeeluma iddoo meesejii kana keessa seenna jechuudha. Akkuma ilaaltan iddoo meesejii kana keessa seenna isa maal goona al tokkoon tuqaasna jechuudha. Erga tuqaasne booda ammallee immoo iddoodha kanatti argitan kana jechuudha. Iddoo akka irsaasii jirtutti isin marsitana maal gootu al tokko hin dhooftu jechuudha. Erga ishee al tokko tuqaastanii booda ammallee deebitanii ammallee iddoo as kompoositu tana maal gootu al tokko hin dhooftu jechuudha. Ishee tana al tokko hin dhooftanii ergasii iddoo amma ilaaltan kana irratti jechuudha. Rispeenti kan jettu kana rispeenti kan iddoo ishiin jettu kanatti maal goona afoo isaatti jechuudha. Lakkoofsa barreessina jechuudha. Innis kan itti barreessitanii iddoo kanatti 5 6 7 jechuudha. Iddoo kanarratti jechuudha. Erga kanatti barreessitanii booda immoo ammas immoo iddoo gadaanuu kanatti jechuudha. Akkuma argitanii iddoo jalanaa kanarratti iddoo asii kanatti jechuudha. Maalitti barreessitan iddoo kanarratti mootiyyuu 85 barreessitu jechuudha. 85 jechuudha. Amma akkuma ilaaltanii 55 6 7 kana 85 kana gara mirgina jechuudha. 85 gara 5 6 7 ergina jechuudha. Ergas maal jettaniini iddoo ilaaltan kana iddooma ilaaltan kana jechuudha. Seendi gootan jechuudha. Iddoo jalana kanatti sun dhokatteetti seendi gootan jechuudha. Iddoo seentii kana seendi jettaniini yoo erga seendi jettaniin anqaras waan erga fudhadhee jiruudha fi ergas immoo meesejii isiniif fide jechuudha. Qajeelumatti meesejiin isiniif deebi'a. Erga meesejiin isiniif deebi'e mootiyyuu qara yoo daataa hin qabaanne maal gootanii firoosii biraan barbaachisu jechuudha. Daataa kan keessan kana bantaniituma gara barbaadan deemuu dandeessan jechuudha. Feesbuukiitiin jechuu dandeessanii, yuutuubii fiduu danda'a, iimootiin haasa'uu dandeessanii guyyaa hangam akka kenne garuu hin beeku. Bifa kanaan keessattiyyuu warroonni daataa hin qabne fakkeenyaaf siimiin keessan daataa neetaa fixeetiin hin jiru warra viivaa fayyadamtan bifa kanaan fayyadamuu hin dandeessu sinin jedha. Akkasuma mootiyyuu namoota birootiifis sheer gootanii kaffaltii tokko malee meesejii qajeela keessa dhaqxanii lakkoofsa amma sinin jedhe kana ergitanii booda meesejiin isinii deebi'a. Achiin boodatti immoo qajeelumatti daataa bantanii itti fayyadamtu jechuudha kaffaltii tokko malee. Kanaaf warroonni kanatti ilaaltanii isin keessa mirkaneeffattan ofii kiyya amma bifa sanaan kan fayyadamaa jiru. Isinis immoo warroonni akkasitti fayyadamtanii ergas booda nama birootiifis innis akka itti fayyadamu sheer waliif godhaa isiniin jedha. Turtii gaariif isiniif haa ta'u. Ciao.